Duudhaa ofitti deebi'uun nageenya fidaa tokkummaas jabeessaa jiran gorsaanii pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Jeneraal Haayiluu Gonfaa nageenya waaressuuf hunduu tumsuu akka qabus dhaamanii Lalii Girmaa. Nageenyi bu'uura waan hundaati. Namni bahee galuuf daldalatee buluuf barataan baratee qe'eetti deebi'uuf qonnaan bulaan qotee buluuf bu'uura. Sochiin hawaasni nagdees yoo nageenyi jiraate milkaa'a. Oromoonis duudhaasaa ganamaan obboroo irribarraa ka'ee nagaan bultee wal gaafata. Wal dubbisee lafa nagaa oli jedhee nageenya walii hawwee wal bira darba. Kun duudhaa hawaasaati. Yoo nageenyi booree duudhaa kanatu caba. Namnis bahee galuuf sodaata. Nageenyi dhala namaaf baay'ee murteessaa ta'us uumama hundaaf barbaachisaadha jedhan. Miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa fi gorsaan pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Jeneraal Haayiluu Gonfaa nageenyi mallattoo injifannoo ta'uusaas dubbatu. Nageenya jechuun kan nama hundumaa injifachiisu. Isa hojjetatus, isa barsiisus, isa baratus, isa dhukkubsates, isa yaalus hundumaa abbaa injifannoo kan godhu, abbaa dhimmaa kan godhu, rabbi ishee fayyisu nagaa ta'e kan waliin ittiin jedhan jecha qooqa addunyaa fi homaa waan biraa afaan biraa gosa biraa saba biraa kan hin gaafanne daangaa kan hin qabne territoriin kan gavarni hin taane jecha waloo addunyaan keessa jiraachuu nagaa jechuun akkan hubannoo kootitti gabaabama. Nageenyi dhabamuun lubbuu gaagaa safuu fi safeeffannaatu dhabama. Qooda tokko ta'uu gargar fagaachuu qooda walii dhaabbachuu wal balleessuutu hammaata. Misoomatu miidhamaa jiran Jeneraal Haayiluun. Garee kasaarsuu miti nageenyi dhabamu. Wajjin kasaara hundumaa. Kana jechuun daa'imatu guddina dhaba. Daa'imatu dalgata. Daa'imatu abboomamuu dida. Daa'imatu safuu dhaba. Habbaaf haadhatu nooruu dhaba. Ulfina dhaba. Biyyatu guddina dhaba. Nagaan na walchite nagaan na bulchi dhaba. Nagaan buluuf yaaddoo namatti ta'a. Oromiyaa keessatti wal dhabdee tureen rakkoon garaagaraa qaqqabaa turuu kan yaadachiisan Jeneraal Haayiluun obbolaa wal dhaban gidduutti araara buusuuf hojii hojjetameen bu'aan argamaa jira jedhan. Waraanni bilisummaa Oromoos ennaa haasa'u waraana bilisummaa yookiin waan paartii isaatii jiddugaleessa godhachuun nutis akka mootummaatti ennaa isaa wajjin haasa'u ani mootummaa ta'ee waa'ee ideoloojii mootummaa ta'uun otoo hin ta'in nutis lachuu dhiifneet uummata taanee walitti haasa'uuf jecha jaalsanyii tokkoon asirratti kaasa. Mee isinis mootummaan ta'ina mee nutis waraana adda bilisummaa ta'uu haadhaamnu Oromoo taanee walitti haasa'uu dandeenya maaliif hin dandeenye jedhe Oromoo taanee ennaa walitti haasa'uuf numaan dhabne jidduu wanti qawwee nutti dhukaasisuun dhabne egaa wanti qawwee nutti dhukaasisuun dhabne hin jiraanne garaagarummaa siyaasaa hoo qabna ennaan guuttan isa akkam goona karaa nagaa kanaatiif ilaa fi ilaameedhaan wal hubanne. Oromoon duudhaa ittiin rakkoo isa mudate furatu qaba. Odaa jala taa'ee kan wal dhabe walitti araarsa. Dubbiis ilaa fi ilaameetiin xumurata. Abbootiin gadaas marii araaraa mootummaa naannoo Oromiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame keessatti gahee guddaa qabaachuu isaanii himan. Kan wal dhabe araaramu eebbi isaanii waltajjii xiqqoon isaa banamuu guddaan eebbum isaanii kan jecha isaan ganamaa galgala jedhan sanatu bu'aa firii fi gaheen abbaa gadaa kan jette ishee ammaa kana keessatti dhimbiibbaa yeroo dheeraa. Qaamolee waamicha uummanni nagaa dheebotee taasisee dhagee awwaatis galateeffatan. Mootummaan naannoo Oromiyaa galatoomuu qaba abbaa gadaa dhage. Raayyaan ittisa biyyaa galatoomuu qaba gahee guddaa qaba waamicha uummataa fi abbaa gadaa dhage. Waraanni bilisummaa Oromoo gahee guddaa qaba galatooman waamicha abbaa gadaa dhagaa. Oromoon diyaaspooraa nagaa jaalatan hala jiraatan waamichoota abbaa gadaa fi uummataa dhagaa gahee guddaa qaba galatooman. Nagaan dhuma hin qabu. Nageenya waaressuunis waan yeroo tokkotti xumuramu miti kan jiran Jeneraal Haayiluun nageenya waaressuuf hunduu tumsuu akka qabu dhaaman. Mootummaan keenya akkuma amma karra nagaa bane kanatti katti yoo deeme biyyi keenya nagaa guutuu argate kun itti fufuu qaba. Lammata waraana bilisummaa Oromoo tarii hubannoo dhabu tarii warri tokko tokko biyya nagaa ta'anii ofii biyya nagaan jiru keessa ta'anii nagaan akka hin jirre gorsa godhanii fi ijoollee keenya burjaajessa kan nagaanya amma waliigaltee kanarraa hafan kan dhufaa jiran kumaatama rakkoon qabu isaan of waanii ta'anii kan ammas wanta kana sirnaan hin hubanne nageenya kanatti fayyadamanii haadholii isaaniitiif mootummaa fi abbootii isaaniitiif abbaa gadaatiif biyya isaaniitiif nageenya jettee watwaataa jirti owwaachuufii qaba. Liitii Oromoo tokko tokkoof waan dubbattan ta'a argama. Poolisiyaanonni Oromoo waan dubbattan ta'a argama. Nageenyi hin barbaachisa yoo ta'e nageenyi hin barbaachisaadha. Isa ta'a sin dura ta'a argama. Dhaggeeffattoota OBN amma immoo yeroo itti xiinxallii isinitti himnurra geenye jirra. Xiinxallii galgala kanaatiin immoo dhimmoota faayidaa biyyaalessaa ta'an irratti xiyyeeffannee waan isinitti himnu qabna. Keessumaa faayidaa biyyaalessaa wantoonni jedhaman fakkeenyaaf ulaa galaanaa kaasuun hin danda'ama kanneen akka hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa nageenya biyyaa eegsisuu fi kanneen biroo hin jiru. Biyya kana keessatti kan barame gaafa wantoonni faayidaa biyyoolessaa hojjetamanii ho'anii ka'an gareen waan sana deeggaruu fi
akka faayidaa biyyaatiif oolu yaalu akkuma jiru gareewwan immoo wantoota faayidaa biyyaalessaatiif murteessaa ta'an sana mormanii fi faallaa dhaabbatanii mul'atu. Xiinxallii keenyaanis sana kabachiisuu irratti tokko ta'anii faayidaa biyyaalessaa eeguu fi eegsisuu irratti maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu irratti jireenya tarreessaa waan qindeeffate qaba jireenya akkam oolte sabboon. Keessumaa faayidaa biyyaalessaa gaafa jedhamu kallattii garaagaraatiin ilaaluu dandeenya. Wanti walitti fidu maali faayidaa biyyaalessaa kabachiisuu irratti yaadaan tokko ta'uuf maaltu ta'uu qaba maaltu hojjetamuu qaba maal xiinxalli. Galatoomii sabboonaa bal'inaan kaafteetta dhimma xiinxallii keenya faayidaa biyyaalessaa yeroo jennu biyyi tokko kan ittiin beekamtu hojii hojjechaa jirtuu fi qabeenya qabduun kan ibsamudha. Itoophiyaaf immoo akkuma jettee hidha haaromsaa ulaa galaanaa fi misooma waliin biyyoota biroo waliin hojjetamu kaasuu dandeenya. Hojiileen akkanaa garee tokkoo fi saba tokkoof yookaan immoo garee siyaasaa tokkoon kan fayyadu osoo hin taane kan faayidaan isaa kan biyyaati jechuudha. Common values qabeenya uumamaa kaasuu dandeenya. Bakka hawwata tuuristoota lakkoofsa lammiilee biyya tokkollee kaasuu dandeenya. Faayidaa biyyaalessaa gaafa jennu kaanis jiru jechuudha. Wantoonni kun kan waliin kan ta'an kunneen jechuudha. Gama siyaasaatiin hawaasummaa fi dinagdeetiin biyya ceesisuu keessatti gahee olaanaa qabu jechuudha. Biyyi kamiyyuu fedhii waloo fi fedhii biyyaalessaa ofishee ni qabdi. Itoophiyaan immoo fedhii qabeenya uumamaa kunuunsuuf qabdutti dabalataanii biyyoota ollaa waliin tumsaan hojiilee faayidaa biyyaalessaa eegsisan hojjechuudhaaf fedhii qabdi. Biyyoota baha Afrikaa wajjin ammoo hariiroo gaarii uumuudhaan hojjechuudhaaf yaaluun gama dinagdeenis ta'e nageenya naannichaatiif murteessaadha. Fakkeenyaaf Jibuutiin waan Itoophiyaa irraa argattu qabdi. Itoophiyaanis akkasuma waan biyyattii irraa argattu qabdi jechuudha. Somaaliilaandii waliinis waliigalteen ulaa galaanaa godhamee ture. Faayidaa waliinii irratti kan hundaa'edha. Itoophiyaan ani qofti haa fayyadamu osoo hin taane waliin misoomsuudhaaf hojjechaa jirti. Kun immoo faayidaan gaanfa Afrikaaf inni qabu guddaa akka ta'e xiinxaltoonni himu. Biyyoonni Awurooppaa yoo fudhatte biyyoota 31 ta'antu walitti hidhamiinsa gaarii qabaniin fayyadamoo akka ta'an ragaan kan agarsiisu. Itoophiyaanis biyyoota gaanfa Afrikaa waliin yoo tumsaan hojjette lammiilee isheef faayidaa guddaa akka qabudha. Fakkeenyaaf firii tiraansmiitii yookaan immoo viisaa malee tajaajilamuu dabalatee jechuudha. Kun ammoo karaa lolaatiin osoo hin taane waliigalteedhaan hojjetamuu qabaadha. Biyyoonni gaanfa Afrikaa tokkummaan yoo hojjetan biyyillee birmadummaan ishee akka eegamu akka hin sarbamne gochuu keessatti gahee guddaa qaba. Alshabaabis ta'e Ijiptii wal dhabdee akka hin uumneef ni tumsa jechuudha. Gama birootiin ammoo Itoophiyaan gaanfa Afrikaatti lakkoofsa uummataa fi siyaasa hojiirra oolchuudhaan illee biyya jabduudha. Biyyoota biroo waliin hariiroo uumuudhaan kan hojjetu yoo ta'e maqaa gaarii biyyaa ijaaruu keessattis gahee guddaa qaba. Yuunivarsiitii Jimmaarraati barsiisaa saayinsii siyaasaa fi idil addunyaalessaa Darajjee Fiqiree dhimma kanarratti yaada dabalataa naa kennanii turani. Itoophiyaan ammas ta'e seenaa keessatti kan ittiin beekamtu fedhii waliin misoomuuti. Waliin haa guddannu, waliin haa jijjiiramnu irratti hundaa fedhiin ishee. Biyyoonni baha Afrikaa qabeenya garaagaraa qabu waan ta'eefis yoo waliin hojjetan waliifis qabeenya akka ta'an kan namatti agarsiisu. Hojiilee faayidaa biyyaalessaatiif murteessaa ta'an keessaa ulaa galaanaa fayyadamuun tokko akkuma duratti kaafne ulaa galaanaa fayyadamuun jaarraa 21ffaa kanatti egaa fedhii osoo hin taane dirqama akka ta'etti kan kaasan jiru. Fedhii mootummaa qofas miti fedhii uummata lakkoofsisaa yeroon dabalaa jiruuti. Akka addunyaatti yoo ilaalle biyyoota 200tti siqantu jiru. Isaan keessaati biyyoota 44 qofaatu ulaa galaanaa fayyadamaa hin jirani. Maaliif kan jedhuuf ammoo tokkoffaa biyyoonni kunneen galaana irraati siqanii qubachuu isaaniiti. Inni lammaffaan immoo biyyoota biroo irraati sababa garaagaraatiin waan fottoqaniif jechuudha. Itoophiyaas yoo ilaalle jaarraa 19ffaa gara dhumaarraati eegalte qarqara galaana diimaatti qaroomina guddaa geggeessaa turte akka seenaan jedhutti karaa buufata doonii adoolessiinis biyyoota biroo waliin daldalli hojjetamaa akka ture ragaan kan agarsiisu. Hojiin daldalaa kunis guddina dinagdee keessatti shoora guddaa akka qabu himamaa. Kun immoo alagaan ija hinaaffaan akka ilaalu gochaa akka ture ragaan kan agarsiisu. Daldalli addunyaa harka 80 olii galaana irratti waan hundaa'ee fi guddina dinagdee keessatti gahee olaanaa qaba. Itoophiyaan garuu toora 1991 Eertiraa waliin erga walirraa fottoqteeti ulaa galaanaa dhabuun rakkoo dinagdee hedduu fi saaxilamaa akka turte kan agarsiisu ragaani. Akka qorannoon buufata doonii irratti godhame agarsiisutti ammoo biyyoonni qarqara galaanaa hin qabne karaa
galaanaatiin daldalan geggeessine harka 33 hanga 44tti daldalaan boodatti afoo akka ta'anidha kan ragaan agarsiisu. Itoophiyaanis egaa sababa ulaa galaanaa dhabdee fi buufanni doonii Jibuutii fi buufata doonii Jibuutii fi ji'aan biiliyoonaan kaffalaa mi'oota galfataa turte. Baasiin kun egaa osoo misooma biroorra ooleeti guddina ajaa'ibaa akka galmeessuudha kan himamu. Baasii qofa miti biyyi ulaa galaanaa hin qabne iccitii ishee eeggachuuf illee ni rakkatti. Fakkeenyaaf meeshaa waraanaa gaafa galfattu kan namaarratti sakatta'ameen iccitiin isaa barameetii darbaa iccitii eeguu irratti rakkoo akka ta'edha kan agarsiisu. Carraan inni qabu keessaa muraasni ammoo ulaa galaanaa fayyadamuun dippiloomaasii cimsuun maqaa gaarii biyyaa ni ijaara. Carraa hojii argamsiisuun hojii dhabdummaa xiqqeessa. Xiinsammuu hawaasaa ijaaruu keessattis gahee olaanaa qabaadha. Hawaasni Itoophiyaas carraa ulaa galaanaa fayyadamuu hin qabu taanaan carraan ittiin addunyaa wal qunnamu baay'ee xiqqaata. Kanaaf egaa biyyoota naannoo galaanaa diimaa waliin waliigaltee uumuudhaan ulaa galaanaa jiran misoomsuun waliin irraa fayyadamuun barbaachisaadha. Itoophiyaan ulaa galaanaa kamitti fayyadamuu dandeessi kan jedhuufi Sudaan, Soomaaliyaa, Jibuutii fi Eertiraan ulaa galaanaa qabaatanillee hanga barbaadamu misoomsaa hin jirani. Itoophiyaan immoo biyyoota kanneen waliin ulaawwan galaanaa kanneen misoomsuun waliin irraa fayyadamuudhaaf hojjechaa jirti. Kun addunyaan walitti nu fida jechuudha. Hariiroon gaariin biyyoota kanneen waliin akka jiraatus ni gargaara. Kun ammoo karaa lolaan osoo hin taane seeratu eeyyamaa biyyi ulaa galaanaa hin qabne akka fayyadamtu kan qabu akka heeyyamuuf seerri ni kaachuudha. Lammaffaa irratti wanti ilaallu dhimma hidha haaromsaatii akka duratti tunne hidhi haaromsaa yoo ilaalle faayidaa biyyaalessaa keessatti gaheen inni qabu guddaadha. Hidhi haaromsaa misooma waliiniiti. Fedhii biyyaalessaa Itoophiyaatis qaamni hidha kanarratti hamaa yaadus kan gufachiisus fedhii biyyaalessaa Itoophiyaatti bu'ee gaaffii birmadummaa waan ta'eefis qaamni piroojeektii kana tuquu birmadummaa biyyaa tuqe. Sababi isaas Itoophiyaa qofa tajaajila osoo hin taane biyyoota ollaa tajaajila ibsaa fi misooma biroonis walitti fiduudhaaf gahee olaanaa qaba waan ta'eef qaamoleen hojiilee faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa ija jibbiinsaan ilaalan maaliif kan jedhu akkuma duratti kaaftee gareen misooma deeggaruu fi gareen misooma ija jibbaatiin ilaalus jira waan ta'eef faayidaa waloo ta'uu isaa osoo beekanii gufachiisuudhaaf yaaluun faayidaa dhuunfaa fi dursa kennuurraa madda malee kaayyoo biroo qabaatee akka hin taanedha. Sagantaa kana dhiisee kanarra fooyyeetu jira kan jedhurraa yaadanii miti. Silaatii qaamni biyya bulchus gareen hidhatanii socho'anis faayidaa biyyaalessaatii fi eeggannaa gochuu qabu. Haa ta'u malee garee akkamiitu hojiilee piroojeektoota Itoophiyaa morma jedhamee gaafa ilaalamu warra guddina Itoophiyaa jibbaniin warra ispoonsera ta'an yookaan immoo ergamtuu jara jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo hedduu hidha haaromsaa Itoophiyaa irratti mormii kan kaastu Ijiptiidha. Qaamolee ergamanii hojiilee misoomaa gufachiisuuf yaalaniif ammoo milkaa'uu akka hin danda'udha. Akkamitti milkaa'uu hin danda'u kan jedhuuf maaliif yaada isaanii ittiin deemuu osoo hin taane yaada namaatiin deemuu waan ta'eef gareen muraasni misooma Itoophiyaa morman kunneen giddu seentummaa biyyoota birootiin ispoonseraa kanneen ta'an kunneen misoomni gaafa gufatu walitti bu'iinsi yoo ka'us duubni isaa gaafa qoratamu yeroo hedduu giddu seentummaa biyyoota birootiin ispoonsera tahanitu ergamni akkanaa ofuma isaatii akka of balleessuu fi karoorsan irratti hojjechuun barbaachisaadha. Keessumaa hojii dippiloomaasii cimsuudhaan fakkeenyaaf yeroo ammaa Somaalee waliin waliigaluun Itoophiyaa ergamtoonni badii Somaaleetii dhufanii gocha isaanii irra akka dhaabbatan godha. Ammuma hariiroon biyyoota waliin cimaa deemu ergamtoonni badii ispoonsera dhabaa hojiin isaanis laafaa deema waan ta'eef diiyaaspooraas yoo ilaalle diiyaaspooraa keessallee kanneen faayidaa biyyaa eeguudhaa fi guddina biyyaa tumsuudhaa fi yoo biyyi rakkoo keessaa galtus waliin dhukkubsatan akkuma jiranii kanneen gocha badii irratti hirmaatan ni jiru jechuudha. Fakkeenyaaf diiyaasporaan daldalaa ta'an jechuudha. Isaan akkanaa
yeroo hundumaa Itoophiyaa keessatti jeequmsi akka jiraatu kan fedhan kanneen maallaqa sababa kanaatiin walitti qabachuudhaaf hojjetan isaan akkanaa karaa miidiyaa hawaasaa isaaniitiin maallaqa argachuudhaaf gochoota badii irratti hirmaatu isaan kunis imimmaan namaatiin duroomuuf waan hojjetaniif abaarsa waan ta'eefis of qusachuu akka qabanidha kan gorfamu.